دي كيستي إبسا باثني قويا لما تبجع عبدوباني كمان سيقال متي ورّي على أذون دبتين ويو كمان كيسا وتوشك أبيجتشو فكنا فما أذون تلقوا ما أمانتي تنف أفان قفتو بانه لايك كومنتي قفتو بانه لقانه كوك أمنته نملي كون أجر هون ركعتين إنتبه والله ككتة تيما سيقال مي كان وانجر وفي منه سجله ما تقول أبدا كم سجله تقول كم بعنا يا ده شفتن لنا إنت يلا راكو متي غارو مودو جذينا متوقع نعم كام موتو ما رابرزا آدم أني قوانا أتكربوته قوانا دوغانا ليش نراكنين ليش أكاتا تلالو جر نام توقع مسلم ني ملينا ميكا أكوان دابا أكوان كامني موتو ما هو يرجعتي على كيسا إيورا يو كوتشي سنو يو شهيد تانو يو أجي سنو يو أكتر دانو يو موتو ما سيرجع أوتشي يو موتو ما نو كارو تفضل كارا كوتشي سني يو كنسي كوتشي سن شهيد تاورا بميلو أنتار نوينجي سجله أنت وجهتشو يامي وامبريدا udaan inti kannelle kaate yo amanti teltu media marra iyo yo qawni motu malle madiyeli motu media marra iyo yote sirri miti sigale miyam تاتي أما هي دبادو أصلي وان يجتو بربادة سيجالي يعني خي هذا سري تو مسري جت الليلة أسقو برا يجاولون غاري متي تلقوا خيتي قالوا أنيس بكان جرا يعني خينيا ديمي ما ترشح رول ما دفع كج جندي زورو جوسان قرتي أكسمه ولد دفع لال قافة لزيارة مالي هجم قربان في جامع كنا نبي خينيا عليه الصلاة والسلام أرب سكتابة خينيا ربي خينيا أرب سكنا تكاون توي نيجي جت متوقع جياريت hanqas takkaawwan jenne yaarii jechuun tokko mirqaanee jeelal mirqaanee jee so yaarii sangaruu joolleen kiristiyaanaatu cufti tafoloor gurguddaa qabta biyya keessa jirtu biyya keessa jirtu cufti kun asii fiduu danda'a cufti sagalee taateeti akka qabamu taasifte naasii ma dhageeffadhu akka qabamu akka taasisan warri mana miileenaa qabus cufti kuma takka foloor qabus dhibbata takka qabus cufti sagalee teeti kas qabsiisan waan beeku qabdu naasitti hima fakkeenyaaf ammaan tana gizeen as gubbaarra bahee dubbadhu yoo warra na jala jiru warra na arki san jala warra gizeen sagalee ta'u san jala bade namtichi kun yoo ati warra sagalee taatuuf warra si dhagee san jala baduu dhabuu danda'a fakkeenyaaf amma namtichi kun bakka dhokote sanii namni tokko ka viidiyoo kan yarkee namtichi kun akkana akka nabii keenya arrabsu jira jettee gizee dubbatte kana biratti arguu dadhabe si biratti arguu danda'a naasii mana dhageeffadhu tokkoffaan kan inni lammaffaa ammoo warri mootummaatiis barii as gubbaarra sahat asli walumaan beeynaami waa meeqaantam waan kara mootummaatiin dhufus waan kara nama dhuunfaatiin dhufus asumara lallabneetii miiqa hojiirra oolchaa jirru sah asumara lallabneetii bara waa hedduu ka tolchaa jirru garuu wanti natti dhagehame maal seete waan biraa osoo hin taane dhufaa dabraa dhufu kana cufa kana biyya keenya as gubbaarraa arrabsu quraana keenya arrabsu kana cufa qaama godhachaa dhufu jirra dantaadha maaltu naan gee waan juusan garuu amantiin tun lubbuu teenyaa oli nabii rabbii fidaaka abii wa ummii wa ruuxii wadammii jennee akkasitti ka lubbuu teenya ruuxii keenya ilmaan keenya qabeenya keenya hunda fidaa goonuu san ta'uun san afaan qofa taatee argamteedha ati yoo qaamana jiraachuu baattee arra bakka jirtu sanii sagalee taatees bar namni si gala jiru san bara dhimma atiitu gibsirraa yookaan wantarraa dhufee asitti gurbaa san qaba osoo hin taane nama si gala jiru ka arku kanaa namti kisa lubbuu qabuu danda'a bar sagalee taatee waan ta'eef okay ka duraan agarin gurbaan kun akkasii gurbaa akkasii san agartanii jirtan ijaalee wal gaafachuu mala bakki inni jiru bakki badeessan irraa namni tokko kasi gala jiru ka dhabu hin dhabamu jechuun ka arku hin dhabamu gizee san isa san lubbuu qabuu danda'an atis ajireensi katabamtee jirti akkasitti jechuu gizee as gubbaarraa ka boru dhufulleen gizee ija diimtuutti baafne nabii rabbi arrabsuu dhiisiiti maqaa keenya hin tuqu jechuu si galee jira miti saniifiin jee wanti nammas takka kana jeefa hedduu takka dhufee si wanta jee dubbadde silaawii amma gaafa ijoollee naannoo karaa maal jettanii karaa aksum kanarraa ijoollee hijaaba dhowru kan quba qabda dubbisan illee meebii sagalee taateef taatu dhabde taa hin laalle ture hedduu tiiktookis akka dur kanatti amma fayyadamaan jiru ani gaafa sanii sagalee akka malee taa ture yoo kamti qal viidiyoo kudha takka waliin dalage afaan amaraatiinis afaan oromootiinis jechuudha akka waan muslimni tigraay jiru muslima kophaa muslimni amaara jiru muslimni tigree wanta jiru oromoo keessa jiru muslima kophaa ta'ee siigalee akkasitti wallaallee namnummaan silaa amantiidha beeka jee ayyaadu keessaan dhufee asliimaan laan jedhe beekta ati oromoodha maaltu si galchee muslima aksum jiruuf ammoo nabii rabbii kaan bilaal
habashaa irraa dhaqee kaan ruumi irraa dhaqee kaan faaris irraa dhaqee tokko wali godhee nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam muslimni akka qaama tokkooti bakka hundatti jedhee dubbate. Muslimni Tigree jiru muslima Oromoo mitati maaltu siinge bakka jennu silaan jirru jechuudha. Ilaalcha kanaan nu keessa jira jeeti si qofa irratti limit godhee yookaan si qofa irratti wanta godhee osoo hin taane wanti as gubbaa rabbii dubbachuu barbaadeef akkuma walii galaatuttuu please gizeen rakkoon nama muslimaati irra dhufte. Wanti afaan wanti maraattee cufti dhuftee as gubbaa raamantii teenyaaf nabii keenya alayhi salaatu wassalaam tuquurra akka if qusattuuf gabbaanis sagalees ta'u qaamaanis deemnee barbaadu anamma as gubbaa irra lallabuu qofaa miti keessaa waan ajaa'ibaatiin dalagu jira amma kana jee hin dubbadhu. Personaalis sadarkaa federaalaatti nama waan hin qabuuf akka gurbaan san lubbuurra qabamu dalaguu irratti gahee leencaa hin taphachaa jira. Akka barbaadamu jechuudha. Guyyaarraa guyyatti siigalee personaalii nama faamilii waan hin qabu sadarkaa federaalaatti jechuudha. Ginni dhokote barsiimeetiin jira gurbaan muciyyoo ayyaantu teenya san irratti aasidii fuuldura naqee wallaahi mul'anne ilaan gaammaan tana du'ee dhabame isaa naumaa si galaa dhabamsiisa. Manuma kee kana keessatti olluma kee kana keessatti namni waan fadha dalagee dhokachuu hin danda'u asli. Ni danda'a bar mootummaan mana nama hundaa seenee akkasii fattashuu bari hin danda'u. Abbaa fadhee si galaa dho'isuu danda'a waan ta'eef. Garuu yoo namni asitti arguu dadhabee bakka biraatti illee akkasii galaa arguu danda'a waan jiru ibsuu barbaadeeti. Meebii dubbiti keessatti yoon kan isin mufachiisu taate dhiifamaa si qofaaf osoo hin ta'in guutuuma ijoollee feemasii as gubbaarra jijjiirtu tana hundaa'u asoo akkasii amantii teenyaaf gabbaanee dubbanne bareedaadhaa waan jiru qabadhee dhufeeti. Galatoomii yaada keenyarraa fudhachuu keetiif thank you. Feemasiin Oromoo ta'e maana qabdu hin jirtu ana qofaa. أنا فذكرنا لكم الله خيرا. أبشر أصلي خنيا أي جزء دوان جاري دليدا سينار كليدا سيجله نافذ دوران فلول لول راكمنا أمان تاني جيرامي أوها فوتون جيرامتين أولاد دندي سمله دوران فلول راكمنا وان ياده خينا رافدته في دو تكجله تومي جبادو سجله تي duraan wal raaqamne tun duraan follow wal goonee turree jechuu barbaadeeti. Waan ture. Walumatti jirra yubara namatti takka. Walumatti jirra eegaa walumatti jirra loqoda. Kanaafi bara. Yaa loqoda kiyya wanti jechuun walitti qabnee ture. Walumatti jirra. Yaa turee ka follow walirraa qabnu. You know turee jira follow walirraa qabaachuu jiru still naa walirraa qabnaa jechuu barbaadeeti. Amma sii galee. Jazakumullahu khairan. Khairin sigaa. Iyaakum. وإياكم أبشر قالينا ما أكسي جبار دوتي ما أبدين في دليل تانو ما خيسا سجلوا متانو تنافي وما أمتي تنجم دبون تنا خيس ربي بر ورا جنة هذا اللي نقولوا دندازي قالي رب الرا وانتمرنو لا تقنطوا في رحمة الله جاني متي أكسي قالتهم يا سلي تيجي سودان داوكم لسني قال سجلة داوكم لا أمتي تناف داوكم Ansagalee qofti gahaa miti amantii kiyyaaf wareegama namni jedhu gidee mootummaatu wareegama itti nama dhuunfaa kana kuchiisu yookiin seeratti dhiyeessuudha jechuun ni barbaadate. Isinii galeeme? Andi taraa'u sabnu የመንግስት አካል አይደለም ወይ ቀበኒ ጉረ ቀበኒ seeraaf dhiyeessuudha ወይ mataa isaa dhayanii ededa keessa buusu. Gaafa mootummaan masjiida diigu yoo boonne gaaf mootummaan ummata salaatu dhogu yoo boonne gaaf mootummaan ummata afxiira dhogu yoo boonne gaaf namni dhuunfaa amantii ta'e arrabsu yoo boonne miidiyaa makanatti ትክክል አይደለም ይሄ አንዳንዴ በጉልበት ማሳየት አለብህ እንደዚህ አይነት ልክስክስ በቦክስ ማለት ነበረባችሁ ነው አሳምልክዬ ከነመለ ሰገለ ሂንተው ሲንጀቻኝ